أوما رأيت الكلب خلد ذكره في الكهف نقرأه بكل أواني قد صاحب الأخيار ثم أتت به آياتنا في محكم القرآن آياتنا في محكم القرآن اصحبه خلا صالحا ترقى به سابقه للخيرات والإحسان جالسه كي تحظى بفيض هداية ورضا من الرحمن واطمئنان اصحبه خلا صالحا ترقى به سابقه للخيرات والإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبلينك يقالي كبجمع فيديو كنارت إن شاء الله وروني درس وغرس دربني وروني سبسكرايب نانقولين في يوتيوب يا فاريا تاتن وما تكسن الراهم بو يا أبلينك يا سبسكرايب كي لايك نانقول أسن ننجل akkasuma warroonni immoo yeroo hedduu eessa jirtaa jettanii yookiin nambara kamiin argannaa jettanii dura dursoo viidiyoo kana daawwattanii kanarratti hin dhaabbatina. yuutuuba jala disheenaadha ilaalaa viidiyoo biraallee maaliifin viidiyoo biraarra dubbadhee dabarsuu mala yookiin raqamni kiyya achirra maxxanfamuu mala waan ta'eef abbaa yuutuuba sanii jala sheena kiyya qofa osoo hin ta'in kamuu waan irraa haajamtan takka yoo gartan dura ilaalaadha. Baga viidiyoo lama sadii ilaala san booda gaafii dhiyeessaa suniin jedhu. Barakallahu fiikum. Jilbaabni kana fakkaata hedduu namatti tola. Warroonni immoo Dubaay, Qatar, Kuweet jirra jettanii Dubaay fi Kuweet, Qatar deemuuf namaaf mijatu habbaan takka gara habbaa shan yoo fudhattan garuu sinii dhufa. biyya feetan jira dhagaa habbaa shan yoo fudhattanii sinii dhufaa siniin jedha. akkasuma Jidda, Xaayif, Makka kunillee habbaa shan yoo fudhattanii sinii dhufa. garuu warroonni Riyaad keessa jirtan habbaa takka fudhachuu ni dandeessanii. maaliif kaargoon barbaachisu sawwaaqa namaa fuudhaa jechuun. kun niqaaba bifa adda addaa hin jira. akkasuma jilbaabni illee bifa marti isaa niqaabni illee jilbaabni illee gara bifa saddeetii jira jechuudha. bifni hin jirre yoo jiraata bifa adiidha. bifa adii malee kan marti ni jira jechuudha. niqaabni illee hedduu namatti tolaa. rabbiin duuniyaa akiraa nu hasattaru. akkasuma warroonni immoo nutti qaalaa jetta fanna jirtanii obboleen kiyya dhugaa dubbachuu fi uffanni kanaa gadiin bitamu hin jiru. yoo mataarra godhannu san taate malee uffatumti kanaa gadiin gurgurra bitatan takka hin jiru jechuudha. kana ka itti tasattarka suuraa kaatee tiktok irra maxxansitu osoo hin tahin ka rabbii fecha tahajjabdee tasattartee boru fuula rabbii jannatan itti argadha. jilbaaba kanaan rabbiin itti gabbara nama jedhuuf abadan ittiin qaala'u. keessattuu yoo dhuftanii uffata kan ija keessaniin yookiin harka keessaniin tuqxanii agartanii haga abadan akka kiyyatti jechuudha. akka kiyyattii fi akka nama warra ilaa ammaa narraa fudhateetti hedduutti gammaddan jechuudha. akkis obboleen kiyya ka harkaallee ni jira. kunillee ka akka fistaanaa hedduu namatti tola. kanallee shiita jalaan yookiin uffata harka gabaabbatu jalaan naqatamuu danda'ama akka harka keenya kun qullaa hin taane. kunillee niqaaba bunni bifa adda addaa jira jechuudha. niqaabni kun ni dheeraadha. masalan ganda arabaa fa'aa uffatamuu ni danda'ama. mana jireenyaa gaarmoo ni biyya kana keessatti kophaa kireeffannee jiraachuu waan dandeenyeef ajanabiin nu wajjin jiraata uffatamuu ni danda'ama. kaan immoo adii ka alatti bahamuu illee danda'amu. uffanni isaa haaphiillee mihii furdaallee mihii jiddu galeessa dhugaa dubbachuu hedduu namatti tola. bitadhaa jannatallee rabbii warra jannatallee itti argatu nu taasisu. sababaa jilbaaba kana uffanni rabbiin dilii keenya nurraa haqee inshaallah boru jannatatti galu rabbii nu taasisu. viidiyoo kiyya laayikii, sheer, sabskiraayib, koomentii illee kaadha. warri yaada gaggaarii qabdanis ni jira obboleen kiyya hedduu sin jaaladha. hedduu sabskiraayib naa godhuun dagatinaa. assalaamu alaikum warahmatullahi